qophiin kubbaa miilaa yeroo ka'u namni hundumtuu sammuu isaa keessatti dursee kan yaadatu kilaba deeggaruu fi taphataa jaallatudha. Haa ta'u malee deeggartoonni yeroo taphattoonni kunturaata isaanii xumuranii gara kilaba garagaraatti godaananii fi yeroo isaan tapha dhaabanii soorma ba'anitti deeggartoonni kilabuma deeggaran qabachuun hanga xumuraatti deeggaru. Kilabni isaan deeggaran waancaa argachuu fi dhabuun isaas duubatti isaan hin deebisu. Dirree keessatti yoo injifatamaa jiru ta'es abdii osoo hin kutin hanga xumuraatti barcumarraa ka'anii iyyanii iyya walii dabarsanii deeggaru. Jaalalli kubbaa miilaa addunyaa kanarratti gita yookaan dorgomaa hin qabu. Namoota wal jaallatan gargar bittimsus namoota akka waraana addunyaa sadaffaatti wal eeggatanis jaalalaan walitti hidheera. Kan miira gammachuu fi miira aariisaa to'achuu dadhabe lubbuusaa tokkitti ishee qaalii taate kan wareeges angana hin jedhamu. Haatii fi intalli kan ija diinaan wal ilaalanii abbaa fi ilmi kan wal gaarreeffatanii obbolaaniif obbolaan kan ija walitti diimeffatanii jaalalli kubbaa miilaa kan mootii jilbeenfachiisu kan yakkamaa immoo bilisa baasudha. Namoota har'a addunyaa keenya irratti qaamaan arguun abjuu kan qabne taate hafte hedduun mootota kubbaa miilaadha. Isaanis kaleessa akkuma nama kamii haadhaa fi abbaa isaanirraa dhalachuun eessa akka jiran osoo hin taane eenyu akka ta'an irratti xiyyeeffachuun galma har'a namoonni hedduu irra goof awwan irra ga'anii jiru. Seenaa isaan dugda duubaan dabarsanii dhufan yoo ilaalamu garuu addunyaa kubbaa miilaaf miti addunyaa makanarrayyuu jiraachuu fi waan eeyyama fudhatan fakkaata. Bitaa fi mirgaan yoo ilaalan hin dandeessu jedhama. Fuulduraa fi dugda duubaan mogoleen otoo isaan laafuu isaan garuu abdii guyyaa tokko jedhuun yookaan never give up jedhuun kufaa ka'aa ofirra darbanii warreen hin dandeessu qoleetti baatanii fiiganiifuu deebii quubsaa ta'aniiru. Taatee intaa jedhamee hin yaadamne raawwachuun dabaree wal jijjiiraa gaaffii dhalootaaf deebii soquu danda'aniiru. Gumaachi isaan lammii isaaniif raawwatanis angana hin jedhamu. Kaleessa waan qophee fi huccuu ittiin bitatanii taphatan bitachuun aafuuti waan qoonqoo ofii itti jiifatan dhabanii kubbaa wajjin awwaara keessa gangalataa oolu. Har'a garuu ofirra darbanii lammii isaanii fi mana barumsaa hospitaala istaadiyeemii bakkeewwan bashannanaa fi dhaabbata gargaarsa tola ooltummaa hedduu ijaaruu danda'aniiru. Kanneen lammii isaaniirraa gargaarsa yookaan deeggarsa dhabanii lammii biraatiif taphatanii addunyaa irratti beeksisanis angana hin jedhamani. Akka kubbaa miilaa bakkaa fi eenyummaa hin filannes warreen farra kubbaa miilaa ta'anitti argisiisuu danda'aniiru. Wanti hin danda'amnes wanta iyyaalamiin qofa akka ta'e mul'isaniiru. Bubbeen kaleessa kaayyoo fi mul'ata isaanii dhoksuu bubbisu amma qilleensa jalalaa labsee suuraa fi maqaa isaanii addunyaa fi leelliseera. Isaanis galma isaanii akka riisaa barrisaa seenaniiru. Isaan keessaa yeroo hunda kan yaadatamanii onnee dhalootaa keessatti siidaa kan ijaarratanii bara hanga baraattis kan faarfatamanii idda garbummaa hin danda'amu jedhamus kan buqqisanii gufuu iyyummaa kan maccaasanii mandara jaalalaa kan ijaaranii godoo jibbaa kan gubanii karaa jireenyaa kan saaqanii riqicha moo'ichaa kan ijaaranii sanyii gaarii kan facaasanii mootonni kubbaa miilaa isaan kanadha. Peelee, Maaradoonaa, Thierry Henry, Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Andres Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Sadio Mane, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Abubakar Nasirim. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya seenaa isaanii guutummaa kutaa lammaffaatiin qabannee isiniif dhiyaanna. Hangasitti miidiyaa keenya subscribe, share, like gochuudhaan nu eegam.